نراك أبي كان جرس كايمة نايمي بقى خلاص جوهنا قاعدين دي Ashamaa harka fuuni warraftoonni kun akkam nagaa jirtanii har'a piraank gochuudha magee piraank gochuudha piraank ajaa'ibaa har'a wanta hedduu ajaa'ibaa yaadee fi jira isiin kishin keessaa waa dalagaa jirti aan ammoo kilaasii jira hulaa banaa dhiisa yeroo isii wanta achi isiin waa dalagaa jirti anas taayeetii jana akka taayee waan dhalaa takka ani isii jaalala hin qabu maali jedhee waan adda addaa jedhee jana isiin ammoo yeroo sagalee xiqqoo isii ani sagalee ol kaasee jidduudhaan yeroo haasawu yookaan yeroo kolfu dhuftee na laaluun isiin ooltu sanbooda ani akkuma isiin arginitti callisee jana dhalaa biraa wajjin haasa'a jechuudha sanbooda waan isiin jettu wajjumaan laalla waan isiin taatu fiilingii isii maal isiin godhattu hundi keessanuu akkanumatti hanga dhumaatti na hordofaa hanga dhumaan na wajjin turaa isiin amma kishin keessaa waa dalagaati akkanumatti isin mul'isa duubaan jechuudha isiin waan laalaatiin hin jirreef hanga dhumaatti na laalaa wanti isiin kana dura narra galee dhiyaarra irratti dalaga hanga dhumaatti callisaatiin na laalaa maal akka taatu ani takkaayyuu jaaladhee hin beeku isii jaalaluma isiituun qabu jedheetiin haasaa waan itti dhaga'amni beekan kan namni tokko ani jaaladhee hin beeku jedhame maal akka itti dhaga'amu hundi keenya wajjumaan beekna kanaafuu hanga dhumaatti na dubbisaa an kilaasii keessa jira kunoo sa'aatii kana kilaasiin akkana jira sanbooda na wajjin tura amma gara kichinii deemee isii duubaan isin mul'isa dalagaa waan jirtuuf an duubamaan garas goree isin mul'isa na eegaa kichinii keessatti isin mul'isa isii amma bayaatii jira kuno am isiin achi dalagu jirti yeroo an jinjana irratti koflu isiinu eenyu wajjin haasaa jettee gara dhufuun isiin oolu kanaafuu akkanumatti na hordofa ana achi hulaa banaa dhiisa hin cufu akkasuma dhiiseeti garas gargaleeti haasaa jana sirriitti calliseeti maal jechuudha waan isii badaa kana dubbachaa kanaafuu akkanumatti hanga dhumaatti na hordofa waan isiin taatu na wajjin laaltanii jechuudha amma kaameraa iddoo tokko kaayachuu qaba kaameraa dhooffa akkanuma ndalaala kaameraa dho'iseeti sanbooda waan ta'u as bira yoo kaaye akkanatti sireenis ni mul'ata na fakkaata akkanattis kaaye yes sireen sirriitti mul'ata akkanattis sirriitti mul'atti amma iddoo kanattis godhuu ni danda'a as bira waatu jira wanti kanaanis akkanatti wanta gochuu ni danda'a kana jidduudhaan amma wanti as jidduudhaanis waraabuu ni danda'a kun akkanatti mul'atu waan ta'eef kunoo qubee tana jidduudhaan akkanatti as jidduu yoo akkana kaa'e sirriitti mul'ata kaameraan eeyyee akkasi walitti deemina kaameraa dho'isee jira amma na obsa akkanumatti kaameraan naa taa'uu dide oke amma sirreeffadhee jira kaameraa xiqqoo daqiiqaa xiqqoo eegaa akkasuma walitti deemina amma kaameraan sirraa'ee jira hanga dhumaa xiqqaa nama hordofa amma bilbila kiyyaan akkanumatti haasa'a waan jana achi booda isiin yeroo waan kaakaa jedhee koofira sagalee kiyya ol kaasee jechuudha yeroo san dhufti waan isiin taatu waan isiin jettu wajjumaan laallaa jechuudha ulaan banaa jiru jechuudha Hello Kashtitia. Akkam nagaa. Bar bilbilaati bilbiluu in qabdu anuma si bilbilalaan maaliif si fakkaate? Intaloon mana jirti. Isii wajjin haasa'uu hin dandeenye yeroo isiin mana jirtutti. Yeroo isiin manaa gadi baatu an calliseeti si wajjin haasa'a jechuudha. An si bilbila jechuudha yeroo sana. Ati garuu yoo isiin mana jirtu si bilbilti ciqicii isiin danda'u yaakiin ciqicii qabdi. Oshii Kashtitia. Bar jaalalasiin qabu bahan giddi maanii barre akkuma isii ofirraa itti oofu wallaahi jaalalasiin takka hin qaban
isin jaaladheen beeku gaafa duraatu akka tasaa rabbii walitti wanti nu godhe malee jaaladheen beeku bar jaalala isin qabu. Bareeddu tiyya. Amma kaa ati hin bilbilin wanni asitti hin bilbilin maaliifuu yoo isin mana jirtu san yoo bilbilte ciqicidha anis mataan na dhukkubuu isaan oolu anas sii bilbila yookaan miskoola sii godhe yoo saantimii qabaatin yoo qabaadhe immoo daareetaan sii bilbila. Kanaafuu ati waan takkaa wanti hin jedhin. Ishii bareeddi wayii bara akkas jaaladhu. Sagalee kee ol kaasee achi godhadhaan. Qashtii tiyya. Dhugaa keetii bara. Wanta hedduus jaaladhaa bara. Way. Bara ati sii bara qalaa jechuun aboo qashtii bara ati bareedduudha. Bareedduu akka ta'ii sana osoo rabbiin irratti qabe. Kanaafuu qashtii tiyya. Hedduus jaaladhaa bara. Baran jaaladhu bar jaalala isiin qabu bara ni sana eessumaa rabbiin akkanarra fideen beeku malee ani bar jaaladheen beeku isii. Aboo ilalaan ani isii dhiisuun kiyya oolu ani si wajjin jiraachuun kiyya waan hin oolleef obsa qabaadhatummaan naa obsi. Hedduun si jaaladhu duraan osoo si jaaladhu rabbiin isiitti wanti ni godhe amma immoo jaalala isii takka hin qabu isii jaaladheen beeku baran yaa bareeddu tiyya. Ani hedduu siif wanti ani hin taane hin jiru si jaaladha. Ati garuu hin bilbilin anas si bilbila gaafa isiin mana jirtu hin bilbilin. Yeroo isiin manaa baatu eegee si bilbila shi bareeddu tiyya. Hayyee jedhi kaa qashtii tiyya. Okay hayyee hedduu si jaaladha bareeddu tiyya. Ma? La sister da bara. Ma sister tiyya bareeddu tiyya yoo jedhe maal rakkoo qaba? Obboleettii dhaan hin jirani bareeddu? Eessa jirtu obboleettiin akkas jechuun? Maal rakkoo qaba? Sadaqootiin jira waan nuti jechuun jirtu. Maal kaakaa qabdu kan achi lafa kaa'i? Taa maal jechuun jirtaati? Maaliin kaakaa qabdu? Maal haasa'uu jirtu? Maal haasa'e? Si dhaggeeffachuutiin jira. Maal ka jedhu na dhaggeeffatte? Ani osoo hin jaalatin nafuut? Osoo hin jaalatin nafuut? Si jaaladha malee maaliif osoo hin jaalatin yoom? An akkas jedhee? An waan akkasii dubbadhee? Si dhaga'uun ture kan akka namni sin dhageenyetti si dhaggeeffatte. Maal na dhaggeeffatte? Maal na dhageette? Waan akkanaa dhaabin malee maal na dhageette ana hojii? Maal na dhageette? Si dhaggeegaa waan ati maal na dhageette natti himi? waan ati haasa'uu jirtu. Laaka waan mee kana achi lafa Hangaa'u? kana kaa'ee mee garas? Hangaa'u? maaliif qabattee dhufte gara Eenyu hojii haasa'uu jirta? silkii kiyyaas kenni. Nagarsiisi. Wallaahi ablee kana firaa eegi nagarsiisi. Ablee waa qalbii ilaalaan qalbii waan akkanaa hin beeku. Isin duraanuu zayitii fi maalii qaqqabattee deddeemtanii waan akkanaa dhaabin irra. Silkii kiyyallee gadhiisi maal godhe silkii kiyyarraa? As kan silkii ni ilaala. Maaliif ilaalti silkii kiyya? Ni ilaala. Ilaaltu. Eenyu hojii haasa'uu jirta? Siistorii isin jedhee mi bakka naamanu qabda. Siisteriin tan jedhanii ani hin beekne. Ati kana nama ne kamitti hanga mana wajjin abubaa sinarraalee maalii wallaahi? Kana hojii kanaan amanne akkamiin na wajjin jiraatan gamma? Eenyu bareedduu tiyya jinnii tiyya wanti jechaatiin si amana. Baga jedhe maal ka bareedduu tiyya nama fedhiin hin jedhani bareedduu. Silkii kiyya lafa kaa'e silkii kiyya hin fuudhini. Silkii kiyya lafa kaa'e. Maaliin nati? Haqa jirtu naani. Haqni jirtu maali? Waan ati haasa'u turte hunda dhageetiin jira maayii karaa qabu. Narraa qabi kana garas kaa'ime. Naayimi bakka khalaas. Fiye. Maal haasa'ani? Waan ati haasa'u jirtu guutuu dhageetiin jira maayii fi waan akkana jeesiin hin danda'u. Eshi ayyee maal jedhee haasa'e meetti? Maal jedhee haasa'e kadhee? Waan ati haasa'u hunda dhagee. Baga dhageette kaa. Ani eshi ayyee bas kun waan duraaniiti akkana waan haasa'een. Kanaafuu kana lafa kaa'e. Hinkaawu. Kana lafa kaa'e. Hinkaawu akka waan jala. Gadhiisi kana ittiin daleedaa gadhiisi kaa kana. Kana gadhiisi kaa sitti himaa. Kana lafa kaa'e. Maaliin kana qabattee dhufta? Ana waraanuuf moo akkanuma maaliin qabattee? Waraanuuf miti waan dalagu jiraan. Dalaguutu jiraatu suma keettiin dhuftu gaa maaliif qabattee dhufta? Ayyee nama kana. Amma waan biraan itti haasa'uu dhiisi waan si gaafadde qofa naa deebisi. Maaliin na gaafatte? Haasa'aatii jira silkii haasa'e. Maaliin ka biraa kan wanta? Eenyutti haasa'uu jirta? Eenyutti haasa'uu jirta bichaa naaf himu. Maaltu sun singalchu abbaa fedhetti haasa'e. Waan fedhe haasa'uu danda'a abbaa fedhe hojjeta. Annan gar? Singalchu Wallahi. Ol wallahi. Ma ati mirga maal qabda anatti dubbachuu eenyu wajjin haasa'aa jirtu naan jechuun maal mirga qaban qabda narraa? Mirga hin qabu sirraa. Hin qabdee? Wallahi. Inumaayyuu na salachee jira ishee. Salachee? Bareedaadha. Hanga sii fadhu hunda ga'e. Wallahi. Natti himi jechuu feeteeyyuu inuma. Namni yoo obsa namaa beeka.
Cirrash haaduu na qabatee dhuftee akkanatti si wajjin jiraachuu hin danda'an. Haaduu qabatee dhuftee iyyuu. Ni loltaa waaqa. Maaliif hin lolle? Wallahi. Abbaa fedhe wajjin haasa'uu mirga qaba. Abbaa fedhe wajjin. Abbaa fedhe wajjin haasa'uu mirga qaba. Akkaatiin mirga qabdu sun laala. Yaa? Akkaatiin mirga qabdu sun laala. Akka waan hedduu haasa'u nan godhin. Mirga qaba abbaa fedhe wajjin haasa'u. Maal taata? Yoo siin ta'e akka feet ta'uu dandeessa. Irra si dawalu. Yoo na dawwaltu. Maal si gaan dawwaladhu yeroo fedhe? Irratti si dawwalaa fiti. Ani yeroo fedhe hin dawwaladhu. Boodanaa dawwale anaas si dawwalan jeeniin haa si dawwaltu isheen isaa wal. Anaas si dawwala yoo kaanas kaardiin qabdu yoo hin qabaanne anas si dawwala je'een himaan wanni bira. Wallahi jee. Arada. An shawwatu barbaaddii ta'e gammadda. Na shawwatu barbaaddii. An si shawwanne. Waanuma jiru waaqa. Waanuma jirtu haasofne. Yani. Si salacheetiin jirami? Jaalatee fixadhee jira. Wallahi. Maalika? Maalimma. Ati ammaan tanan eenyutti akka haasoo jirtu naaf hin himtu. Maaliif si hima abbaa fedhetti haasa'uu hin danda'u? Abbaa fedhetti haasoo hin danda'u. Abbaa akkamiin yaadda isa? Maaliin akkamitti yaadda? Ilma nama yaadu jirta. Mee silkuma san dubbisa qofa na. Hin kennu silkii hin garsiisu. Silkii fidi. Gaddis. Gaddis ayya. Gaddis. Maachi deemarra. Silkii fidi ayya. Hin fidu. Silkii as kenni kaabu qal'ii dhiisi. Silkii kiyya raawwan akka qabu jira. Gad taa'ii. Wana silkii. Silkii kiyya raawwan akka qabu jira. Ni jira. Silkii kiyya as kenni. Ana dhoyitee mi ammaati? Ana dhoyitee mi? Silkii kiyya fidati. Silkii kiyya fidi. Silkii ilaalin silkii ilaaluu hin dandeessu. Silkii ilaaluu hin dandeessu. Gaddisa. Cufaadhaanis banuu hin dandeessu silkii kiyya. Gaddisi bakka silkii. Gaddisi. Hin gadhiisu. Wallahi. Maal godhuuf maal ta'uuf? Waan fedhe saniin ta'a waan ati itti ta'uu barbaaddu saniin si agarsiisa. Waan itti haasoo jirtu san qofa na agarsiisa. Na fudhaa hartaa bara. Silkiin cufaadhaa. Silkeen nuti. Mee akkami bante wanti kiyya beektaa lakkaa jalqaba iyyuu paaswordii kiyya. Hin beeku sila. Silkii kiyya gadhiisi. Indis. Silkii kiyya gadhiisi. Indis. Abbaa fedhaataan silkii kiyya gadhiisi. Eenyudha nambarra kun? Maaltu si ga'e? Maaltu si ga'e? Waan naangee hin jiru? Eh. Waan naangee hin jiru beekudha? Eh. Waan naangee hin qabu jechuudha. Hin qabdu eh? Wallahi. Anna akka si salachee ammaan tana sirra naayi. Akkam? Si salachee jechuudha. Na salachaati eh jaala. Haganuma si salachoo fi si jaaladde sirraa maraaddeettee kana fuutu. Jalqaba si jaaladhee ture. Garuu akka salachoo akka na salachaatu na goote kumaa keetii. Wallahi. Anna tokko si salachoo si godhe. Mee wallahi. Amma ana dhoyiteeti. Amma akka ilmoo namatti lola malee hojjaa sun. Ayyee maal haasofna? Maal haasofna maal waan haasofna? Ayyaa haasa'e kanatti. Ampar duraan dhiirataan ati akka dhiirataan ittiin biyyeetu kan sitti himu ni beektaa? Dhiirataan adda yaanni kan jeeti foon hundi kan jeeti malee osoo akka kaan dhiirataan itti takkaatti dhimmi wayiitiif takkaatti hin taa'u kan jeetiif na barbaaddu natti hin fakkaanne. Ani bu'aa wayiitiifis sin barbaanne jalqabas homaa wanti sirraa bu'aa argadhu sin jiru. Jaalala si jaaladheetumaan garuu boodarra amalli kee wanti hundi jijjiiramaa dhufe. Of jibbuu jalqabee mana kana keessatti. Of jibbute? Bizim duratu sincal ne olacak dersi full.
أما أنت قاعد بس أنا ما نمتي جت تقف نايم وان بربط تقف نايم أنا ستي مبر ما نمتي بس نسلت شاتي جرت قول نسلت شاتي ندي هاجيتو حاجة ريف أنت نتنا عفتي سونا قاعد تجرون وصل نجاكم يوم ريف يوم يعني أنا عفت يو ولي مفنّي بين أرجل الدفنة فجدو يو ولي مفنّي بين قف نايم ما بياتك كنايم ما بيانا سجقت سجيبه لو في بيانا عفت بياتك ولي مفنّي بياتك كنايم ويا هندان أوبسيس مقالتي كبتك ما أقدر أكمل ما أقدر أكمل شو جرت أمين كرمات تكايو ناتاتين بيتوتي وانت كي هندونا تولين بيو والله وندي خي وندي ستي تولين بيو إننا وندي خي وندي وستين تولين ما عرفنا وجه جرات شو جرت ما عرف جرتنا قلت ها وندي خي وندي ستي تولو ده بودا في مي خجار ستينا قلت مي ها سنجار ده سيفين دو سيفين مراد خجار شو ناي ميجا سيتو نانجا أقول سيف سنجار سيفين دو كنانجا أقول سي مالي أنا ميتي والله أرد تعداد سجراك ما تنجرك قدام مالي تعداد سجراك بس سيجيب بيجرا نمني هو سيجيب بين بيته سينجلو نجيبي إيه سيجيب والله وانت كجال اللي كنا كسنجلو نجيبي إيه سيجيب anga ana kanat dubbadhu beeda fuula nama laalteen beetu hanga durani ansi jala dama sin jedheef qofa dhugaa si fakkaata na laalteen an beetu akka gammachuun qabne yaa inaati gammachuun qabdu hin qabu gammachuu akkasi ada siapa nanti balik kita agak kantor hasil jalan dengan itu tuh teh mana aman tak? mana aman tak? Si aman aja tak jelas si itu kok file tu akan si aman yang gue dulu aku nan aman tu si itu kok kan si aman itu tamu ajaib apa? Mana sojur tu sana ini mana sojur tu, mana sojur tu naik kan? Aku kalau tunjuk. Jangan lagi kita deh single. Mali. Kita abang oleh. Mali. Sudah kau mana? Mal tu ada apa? Wan duga jurul bade. Wan duga jurul. Enna, wan duga jurul tu kadu bet hagar antara maafi tu stare. Hah? Guya ada guya masih timur ada bos. Ni wallahi. Ansi wajin cih serai kan raga macu takkan kamu. Asal kamu tu takkan kawan ni nak jirat tu. Nah lepas ni redeng. Abah mesti. Koi. Adi. Kau tu koi. Aku nak raci dem. Kau tu siti ma. La. Kasar cani usi itu nak raci dem. Mal. Kau siti ma ye. Unda aku nak kau siti ma. Nani mi war muda kau. Emang nak jirat. Frankira, wallahi Frankira bro. Kau orang wallahi kau tu koi. Nah, raci dem Franki. Wallahi Frankira kamera kan. Kamera kan. Wallahi Frankira. Mal. Nah raci. Frankira ber. Franki mana sih? Mana kan asal Franki tu? Kuno Frankira wallahi. Waan hunda caalu jaaladha wallahi waan hunda caalu jaaladha prank si abu jedhee ati kanaan dura na dhukkuba jettee nan dalayne kun wallahi eshi ayya kootu Masih hojii jiraachuu jibbee? Sina salachaate? yoo mun an salachaatu waggaa akkuma si wajjin jiraadha an salachaatu ati kootu Mee ayyee nati si ayyee. kanaan dura akkas na goote an si jiran Awaan akkanaatiin prank si godhe? sanuma na dhukkuba jettee kuno kaameraadhaan jidduu
Ati prank waan akkanaati prank gisee nama gootu qaanfattu xiqqishallee. Sirraa dalaguu fi kaa. Jiraachuu jibbee. Wallaahi laazim bidoo kana gadi hin dhiisu. Wallaahi. Sirriitti gadi haati kanaan dura gadi Wallaahi hin dhiisu kaani. Kootu. Ni cubaan hin deemachu. Kootu. Kunoo. Dhugaasti immoo waan hunda caalsa jaalladha. Piraanki masii godheshi. Garuu maal si dhagahame amma qabbanaa tas gabbaa'e. Maal si dhagahame garuu. Dhugaasi fakkaate garuu. Yaa? Mee dubbadhu dhugaasi fakkaate? Dhugaasi fakkaate meenatti? Way. Na dhoyte. Wallaahi jalqaba asoo akkana gannarii siyyattuu kana sun dhoyte jirta. Laal bakka kana dhoyte wallaahi. Amma na dhoyte? Shaayyee dhiifama ayyees. Waan akkanaati namni prank. Ayyee dhiifama. Bidoo kana mee gadhiisi ati alaan dana. Gadhiisa. Kun kaameraan akkasumatti haa gadhiisa. Garuu mee maal si dhagahame wallaahi? Laalinaadhaaf prank isaa. Inni waan akkanaatiin prank nama godha. Garuu qaayet na amantii dhugaasi fakkaate? Dhugaasi fakkaate? Maaltu dhugaa amni fadde maalitti hin beekana hagaree osoo nagaa walitti qabnu waan sun osoo nagaa qabduusin si dhiisee waa dalaguudhaaf ol seenini. Inni akkamitti amantii duuba akkamitti hanganumatti na jibbe jettee yaaddame? Maalitti hin beekaree isin dhiirtii deeqaa xiqqoo takka keessa jirti. Isinii malee dhalaan waan feetanii waa argattan namatti wanta. Erga waan feetan argattanii booda isinii. Hundaafuu si argadhee jira. Harkanne namata akkanaati. Kama dhugaa maal si dhagahame itti hime hordoftoota keenyatti. Itti hime maal si dhagahame? Koy kaameraa fuudha koy keessan. Hordoftoonni keenya kunoo irraa dalagadhee jira. Mee dhugaa itti himee hordoftoota keenyatti maal si dhagahame? Dhugamaan abdiin na jibba jettee addaati mee waan si dhagahame dubbadhu. Wallaahi inni ajaa'ibe. Jechuun waan hin godhu wallaale. Maal amanus hin dandeenye maaliif fi osoo takkaa waliin mufannee hin beeknu waa godhuu dhufneef. Abshir hundaafuu bas na jibbe jetteetiin deemuuf deemtaayyuu eessa deemtame? Ati dhalaan irra hojjenteetiin si bira taa'ami. Bakka naa hojjentee siin jaa. Hangasuma obsu. Okay garuu anumatu sin fedhuu sin jedhe jaalalli keenyarraa dhumatee jira. Bas amma dhiifama. Garuu na kabalteemi wallaahi na dhoyte bar maaliif na dhoyte? Bakka. Haaduu sanuu qabattee ka dhufteef maaliif qoy? La ablee waan biraatiif osoo waa dalagu jiruuti haasawa isaa dhageenyaani osoo yaadannee lafa kaa'u. Malee anaaf qabattee hin dhufne. Okay, so yoo ta'e bareeda. Hordoftoonni keenya hundaafuu piraankiin keenya kana akkana fakkaata ammaggee akkanatti irraa dalagee jira isin deeman waan kee dalagadhu waan feetu. Waa dalagaati turte anas taa'ee yaannummaan naa dhufnaan akkas godhe bilbila homaayis haasa'aatiin turre bilbila duwwaa akkas godhaa ture homaa nama wajjin haasa'aan turre garuu isin gudii taatee jirti. Hundaafuu argeen jira of duraafis osoo waan takka godhe haala isii akka isiin taatu argeeti jira. Har'a piraankiin har'a akkana fakkaata hundi keessanuu namoonni haaree taatan subscribe nuuf godha subscribe keessan hedduu nu barbaachisa. Like nuuf tuqaa like sirriitti nuuf tuqaa like keessan ammoo haamilee keenya subscribe gochuun ammoo dirqama namoonni haaree taatan subscribe godha. Hordoftoonni keenya maatiin keenya kan duraanii hundi keessanuu hedduu isin galateeffannaa nu laaluu keessaniitiifis baay'ee isin galateeffanna hedduu isin jaalanna. Hunda keessanuu hedduu isin jaalanna. Hayyee nagaa ta'a baay'ee yeroo itti aanutti wal agarra.